Hello. Akkam jirtu nagaadha? Nagaa keetiyaati. Nagaa galata waaqaa akkam jirtani? Isaanii guys egaa akkuma isiniin jedhee harmee hiriyaatiif yookiin harmee sabboontuutiif akkan dawwalee fi waan tokko gaafadha isiniin jedhee isiniin ture dawwalee fi isiniin jira jechuudha. Egaa waa baay'ee naannaa isaanii wanti gara miidiyaatti hin dhufnes hedduutu jira. Sagalee isaanii gaasinti dhageessisuu hin danda'a jechuudha. Na yaaddessite dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko yaaddeessi. Innaashin toorarraa baddu viidiyoo gallakkisaan jirtu akkuma argitanii ammas immoo deebisee yeroon immoo gara waatsaappiidhaan malee lakkoofsa ishii naaf hin kennine lakkoofsa hin qabu. Waatsaappiidhaan gaafan dubbiseenii jedhu naaf deebisaan jirtu jechuudha. Toorarra hin jirtu baay'ee tokko yaadde erga viidiyoo kaleessaa haati kakuutii fi abbaan kakuu hojjetaniiti toorarraa badde jechuudha. Ganama duraa toorarra jirtii turte. Kasaatiidhaan booda toorarraa ni baddee toorarratti hin deebine aga ammaatitti barreeffaman kaayefis argitee naaf hin deebisne sagalee qabeefis argitee naaf hin deebisne jechuudha. Sababa kanarraan kan ka'e baay'ee tokko yaaddee isiniin ture jechuudha dhugaa dubbachuudhaa fi maaliifini namni tokko waa tokko balleessedhaa fi itti murteessuu hin qabnu akka badu akka wanti tokko isarra gahu nama hin gammachiisu jechuudha wanti tokko irra gahe nagaan isiniif haa ta'u oduudhumatti isinitti. Odeessuudhumatti deemeen jira jechuudha. Akkam jirtu fayyaa qabdanii kabajamtoota hordoftoota koo nagaan qaba galata rabbii bakka jirtanitti nageenya rabbii isiniif haa baay'atuun isiniin jira. Egaan akkuman waadaa isiniif galee jechuudha. Viidiyoo guyyaa dheengaddaa hojjedhe irratti namoonni koomintii naannoo 100 waan akkasii natti fakkaata. Hundi keessaniyyuu bifa wal fakkaataadhaan maaloo dawwaliifitii nu himii gaafadhuuni. Adda nuu baasii waan kanaa jettanii kan dubbattan hedduu keessan tura koomintii keessan argeetiniin jira jechuudha. Innaa egaa yaada keessan irra dhaabadhee bilbila harmee isiitiif bilbilee fitiniin jira jechuudha. Egaa wanta jiru waa baay'ee isaan irraa odeeffadheen jira. Aga ammaatitti akka ishiin achi hin naqin dhugaadhumaan dhugaatti isaanillee kun dubbataniitee jiru jechuudha. Sagalee isaan irraa dhaga'uu dandeessu. Isiin immoo maaltu isii mudatee aga ammaa kanatti badde kan jedhamu baay'uma tokko gaafii guddaa namatti ta'a. Kanaaf egaa tarii beekamu rakkinni jidduu kana keessa jiraachuu danda'a. Yookiin immoo didaanumtiyyuu sobee dhaqee ijoollee isaa ijaan ilaalee raawwatee sanaan booda ishii duukaa gara biyyaa deemuudhaaf ta'uu danda'a. Maaliif akka ishiin toorarraa badde aga ammaatitti naaf galaatii hin jiru jechuudha. Maaliifin irraa dhagaatii hin jiru. Gaa harmeesitti bilbilee gaafadhuuni waan akkasitti ganaa dhufaatii jirti malee aga ammaatti nu bira hin dhufne kan jedhanidha kan isaan naaf himanii. Egaa wantoota baay'ee wajjin haasa'aatiin ture isaan kana duras na beekani waan ta'eef egaa waa baay'een wajjin haasa'aatii ture jechuudha. Isin maaliif nu bira hin dhufne jennaanini lakkii isin dhimma dhuftuuf qabdillee jedhaniiti jiru jechuudha. Ana bakkee kanatti shakkii guddaa keessa nagalchisiise jechuudha. Dhimma dhuftuuf qabdi jechuun kun dhimmichi maali kanan jedhu gaafii guddaa natti ta'eetii jira jechuudha. Dhimmi kun dhimmuma yookiin didaa fi ishii kan raawwatamu ta'uu danda'a. Dhimma biraa dhimma maalii akka ta'e naaf hin galle. Innaa kanaafiyyuu jechuudha dubbichi afaan irra qaqqabatamaatii akka jirudha jechuudha kan dubbatamaatii jiru. Egaa amma immoo maaliif toorarraa badde kan jedhu gaafii namatti ta'aatii jira. Nama baay'eetti jechuudha. Anallee gaafii guddaa natti ta'eetii jira. Sababni isaa maaliif toorarraa badde? Innaa kan hin beektani jechuudha. Sabboontuun chaanaala meeqa akka isheen qabdu hin beektu miti. Chaanaala meeqa qabdi? Sabboontuu kan jedhu hin qabdi. Haadha miliyoon kan jedhu hin jira. Ammas immoo deebisee sittiinaa kan jedhu hin jira. Haadha kooftuubii kan jedhu hin jira. Chaanaala 4 moo 5 jechuudha kan isheen qabdu. Kana hunda irratti iyyuu tokko irratti TikTok irraa kan waraabdee gallakkistutu jira. Ofiishiitii kan irratti hojjettutu jira. Hedduutu jira jechuudha. Chaanaala hedduu irratti kan isheen hojjettu. So chaanaalota kana hunduma irratti iyyuu argamaatiin jirtu jechuudha. Amma guyyaa meeqa turte? Guyyaa 3ffaa ishiitiin natti fakkaata har'a. Innaa kan guyyaatti viidiyoo 2, 3, 4 yeroo gallakkistu qabdi jechuudha. Chaanaalota kana hunda irratti iyyuu gallakkisti yeroo hundumayyuu jechuudha. Garuu amma gallakkisaatii hin jirtu. Maaltu ishee mudate? Maal taate kan jedhu gaafii guddaadha jechuudha kuni. Sababa kana ta'eefuu sabboontuu bakka jirtutti kootu gadi ba'iitii dubbadhu.
dhattee waan tokkotti itti seenteetta waan taatee fi kootutti dubbadhu. Maatii bira akka hin dhaqin dhageetiin hin jira jechuudha. Maatiidha dawwalee fi maatiin hin dhufnee aga ammaatitti ganaa dhufuudhaaf jechaa jirti. Naan jedhaniitii jiru jechuudha. Akkamitti waliin argin jechaatii jiru. Ani fi isiin iyyuu aga ammaatitti akkamitti waliin argini. Akkamitti aga ammaa wal arguu dadhabdanii jedhu harmeen isaanii jechuudha. Iddoo kana jiraattee aga ammaatti aaneefati waliin argine. Deebisi ammas immoo social chaanaalii kee irratti viidiyoo gallakkisaatii hin jirtu. Rakkoon kee maali? Gara immoo WhatsAppitiin si dubbisee hin jira. Kun sagalee si qabeetiin hin jira. Sagalee koo harkaatiin jirtu. Sagalee kan koo moo narratti cufteeti bilbila kan kee sagalee si qabee barreeffama si ergee raayitii tokkitti argisiisaa jira jechuudha. So rakkinni si mudate maalidha? Maal taate? Dhaxxeeti waan tokkotti galteera itti seenteetta waan taatee fi waan immoo tarii yookiin immoo fayyoo irratti piraankii garaagaraa wantoota adda addaa hojjechuu barbaaddeeti yoo taate lakkii ani waan akkanaa keessa hin jiru kana waan akkanaan hojjedhe kanaafi jedhiiti bayi dubbadhu. Rakkoo si mudatee yeroo ta'e immoo rakkina na mudateera rakkina kana jedhiiti dubbadhu. Kanaafiyyuu odoo as jirtu sooshaal miidiyaarraa fagaattee jirtaa jechuudha. Akkasuma immoo gara keessattiin yeroo si dubbisullee na deebisaatii hin jirtu toorarrallee hin jirtu. Narratti cuftee yoo taate yoo tarii akka carraa asirraan sagalee koo dhaggeeffata taate narraa baniiti na dubbisi jechuudha. Ani ammas deebisee maatiidhaa dawwalee fi itti nan himaani nan gaafadhaan achi dhuftee jennaan hin dhufnee naan jedhanii jiru. Ganaa dhufuudhaaf jechaatii jirti. Ganaa wantoota tokko wanta sirreeffatutu jira naan jedhanii jiru jechuudha. Sababa kana ta'eefuu yoo lakkii maqaa koo hin balleessinii ani asitti waan ani gochaa jiru kan biraa maatiin koo kan beeku waan biraati kan jettu yoo taate gadi bahitii kootu dubbadhu yookiin immoo sagalee naaf deebisi yookiin barreeffamaan na dubbisi jechuudha. Yoo immoo lakkii gaa akkuma babbadetti haa babbaduu dhaqi maatii koottis ammas deebisi itti dubbadhuuti sabboontuu waan akkanaa keessa jirti waan akkasii keessa jirti jedhiitti dubbadhu waan naan jettu yoo taate ani waan irra sii goru miti siifiin himaa niin dubbadhaa jechuudha. Kunoo sagalee as silkii isa kanarratti waraabadhe jechuudha. Taabileet irratti waraabe silkii isa kanaan bilbilee fi ani silkii kan waggaa tokkootiin hin guuttadhe waan ta'eef innaan siimii kana keessaa baasee niitoorkiinis wanti hundinuuyyuu narraa dhaabbata waan ta'eef qafoo lamaan qabaan tureeyyuu abbaa manaa kottu narraa fudhate qafoo isaa jalaa bade. Innaa achiin ergasii qafoo tokkotti hin galee taabileetiin fayyadama jechuudha yeroo baay'eedha. Sababa kana ta'eefuu sagaleen isaanii asirra jira jechuudha. Isaan bilbilee fitinin sagalee waraabeerra. Kanaaf sagalee isaan maal akka isaan jedhanii isinittiin dhageessisaa turtiin keessan anuma wajjin haa ta'u jechuudha. Innaa bayitii dubbadhu kootuti yookiin sagalee naaf deebisi yookiin bayitii dubbadhu rakkoo si mudate dubbadhu kootuti jechuudha. Hin qorre naante natti qorree tanaan akkasitti uffadhe. Kanaafiyyuu sagalee isaanii isin dhageessisaa amma asumarraa dhaggeeffattu jechuudha. Kunoo asirratti waraabbameetii jira jechuudha. Sagaleen isaaniiyyuu hin dhaggeeffattan jechuudha. Turtiin keessan anuma wajjin haa ta'u. Hello. Akkam jirtu nagaadha? Nagaa keetii ati? Nagaa galata waaqaa akkam jirtani? Isaanii nambarree yoo jechuudha maqaa nama biraanatti dhahanii turanii lakkii ani Tsiggeedhaan jedhanii itti dubbisee ka'ee dhaggeeffadhaa jechuudha. Sagalee isaanii dhaggeeffadhaa jallisaatuma. Hin bartan kana booda eenyu isiiniyyuu gaafa achi deemtu yookiin yoo carraa ta'ee egaa waan deemtu ta'e viidiyoo isaanii irraa waraabuu dandeessi sagalee kana hin dhageessu jechuudha gaafa sanas. Sagaleen isaanii baay'uma tokko namatti tola akkati isaan namatti akkama bakka baay'ee tokko nama maradu harmeenis innaa namatti dubbatan baay'ee tokko jechuudha. Laslas nama godhanii hedduu takka namatti tolan dhugaa waaqayyo. Nagaa koon jira nagaa jirtaa? Nagaa kooti galata rabbii na battaniiftu lakki Tsiggeedha. Hiriyaa sittiina. Giiftii nagaa ramtee? Nagaa kooti. Anaa nyaatu innaanatti dubbatan jechuudha. Uffee giiftii koo akkamatti nagaa keetii gaafa naan jiran hedduu dhoota kanatti tolu jechuudha. Waanuma nuuf godhuun dhaba bakka gaafa isaan akkasitti natti dubbatanii dhugaa baay'uma tokko jechuudha natti tinii jedha. Sagalee isaanii dhaggeeffadha. Gin bakka sagalee isaanii naan dhaga'u haadhuma koo bakka harmee kootiin homaa gargar isaan hin baasu. Dhugaa waaqayyo jechuudha. Waaqayyo tokkichi kan na arguudha. Harmeedhuma koo natti fakkaatu bakka dhaggeeffadha sagalee isaanii. Galata rabbii baga gammaddaan sittiinaan dhuftee
Bagan gammade gitti kotuma wajjin baga gammade. Amiin amiin akkam jirtu nagaa keessa.